waan boqonnaa ajaa'ibaa kan arra uummata kanaa dubbadhaa qooya. Waan wangeelli kun ka Oromooti, macaafa qulqulluu Oromooti, kun James Kingidha, King Jamesidha. Waan wangeelli kun wangeela Oromoo dura jira beeka, wangeela baay'ee sirraa barreeffame King James versionii kan. Walii gallee asirratti waan inni jiru ka Oromoo jijjiiranii nuuf fidan. Namni afaan Ingiliffaa dubbistan isin argisiisa laala. Come with me, you'll see it. Waan ni banatan in English they call the one nigarte the number 31 verse 17 to 18 dubbisna. Seera dura ka Oromoo kana dubbisna waan jedhu dhaggeeffadha. Waan jedhu dhaggeeffadha jiran. Wallahi lazim. Wangeela kamtu ka Waaqayyooti. Hafuura qulqulluu ka Faranjiitutu the Holy Spirit. Hafuura qulqulluu ka Oromoo sirri moo ka Ingiliffaa warra Western kana sirridha. Waliin ilaallaa jedha. Isinii dubbisa. Namni afaan Ingiliffaa beektan hin dhaggeeffatan jechuudha. Keessa deebii lakkoo seera lakkoofsaa. Seera lakkoofsaa dhiifama baga jiraattanii rabbi sinaatii hunda keessanuu hin jaaladhaan lallaba kana naan jaaladhaa bar hojii tiyyataran kana jaaladhaan maal hojii waaqayyo hojii nabiyyootaati barraajootaati dhaggeeffadha akka jedhu 17 amma ijoollee keessa dhiira kan ta'an ajjeesa ajaa'iba rabbi abiyyiin ijoollee ajjeesaan jedhu waaqayyoon akkana Museedhaan jedhee Museellee ijoollee ajjeesaan jedhu jiran Oni namtichi mirqaaneetuma hafuura qulqulluu ajaa'ibaati. Hayyee ajjeesa 17 akkas jedhaa miti ajjeesa dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedhe obbo. Abbaa manaa haa dubartuma dhiira wajjin ciifte ajjeesaa jedha. Silaan bara san jiraadhe haadha mana kiyyatanii waliin ciisee ni ajjeefamti jechuudha. Amaaliqoota osoo hin ta'e akkamiin beekan hojii ciisuu dhabu ajjeesaa jedhe. Ajjeesa 18 tana dhaggeeffadha amma 18 ijoon kiyya this my point. 18 akka jedhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaa garuu ofii keessanii hambifadhaa jedhe. Hin beekne dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne ofii keessa dubartii jechuun dingiluma jechuudha dhiira wajjin ciistee hin beekne jechuun afaan Oromoo isinii gale. Amaariffaa isinii gale dingilnoo intala dubrummaa qabdu intala gartee dhiiran argin tataaptaap namni godhin hin rukkutin tan tuqamin jechuu bara akkasuma Mustafa afaan Oromootiimi isinii galaa miti. Safuudha ittanii didina waan wangeerra jiruun dubbadhe jedhana. Ifadha. Akka jedhu amma wangeela asirratti akka jedhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hunduma ofii keessanii hambifadhaa. Waaqayyoon Museedhaan hambifadhu jedheen maal godhuuf hambifata dubartii dhiira wajjin ciisin tan akkam godha. Akkam godha. Dubartoota akka jedhu Ingiliffaarra dhaggeeffadha. But all women children dubartoota ijoollee dubartootaa jechuudha ijoollee dubartii xixiqqoo jechuudha. Women children that have not known a man by laying with them, keep alive for yourself. Ofii kan keete kaayyoodhu jedhee Museedhaan Waaqayyoon ijoollee dubartii xixiqqoo jijjiira women children jijjiira isin agarsiisaa qofa ilaala akka jedhu. But all the women children ijoollee dubartootaa jechuun ijoollee dubartootaa kaayyadhaa jedheen ofii teete kaayyoodhu jedhee Museedhaan akkana gaafa. Ani almaaz madaamiidha. Warri sila amma sooshaal miidiyaa jiru kun haasawa wallaadha yookaan ammoo kitaaba kee namni dubbisuun jiru utuu akkasitti barreessite. Namni lafaan Fakkeef almaaz kitaaba barreessite fakkeef namni tona gaafate natu barreessi kitaaba sanaa yookaan immoo natu akkas godhee jedha malee kana waa biraatti fudhatiin jechuudha. Natu akkas godhee kan kootiin jedha barra. Anatu si rabbiin quraanni kun kooti jedhee dubbateera. Yaa Rabbi fakkeef Rabbiin anatu si erge yaa Muhammad maqaan masaa barbaada bar Rabbii fi yookaan Allah kan jedhu Muhammad anatu si erge kan jedhu bicha. Yaa Muhammad anatu si erge hin jenne Rabbiin amma quraana keessatti bakka meeqas nagarsiifne. Inimne barri maqaa isaa eenyu akka ergen beeknu. Inimne Rabbi kan jedhu hin jiru. Mucayyoo Rabbiin akka quraana kana dubbate iyyuu Rabbi siin jechaa jira baran. Quraana kana guutuusaa iyyuu kan dubbate Rabbii siin jechaa jira waan biraa maal barbaaddaree? Malabdi fakkeenyaaf quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedhafaati akkasuma isin immoo akka waan biratti fudhattu rakkoon qabu inni. Ergamaa kabajamaa jechuun si jammar bare almaaz duruma dursa ergamaa jennaan bara dubbiin dhumee jira. Jecha ergamaati jennaan xumuramee jira. Maali jennaan ergamaani waan ergataan dubbata. Siigalee waan ergataa sanarraa dhayee ergamaan dubbata. Maal rakkoo qabaree jecha ergamaati jechuun. Jecha ergamaati jechuun bar quraana kanatu ergamaan dubbate jechuu osoo hin taane
waan ergataan ergatu sana ergamaan dubbate afaan ergamaatii dhaga'ame jechuudha. Kun waanuma nama gaafachiisu iyyuu miti bara. Ani garuu iddoo sanaan garuu quraana kun jecha ergamaa rabbiiti qofaa jedha. Rakkoon qabu inni anis gaaffii kan gaaf tokko isin gaafadheen ture garuu gaaffii inni kuni anatu si erge yaa Muhammad kan jedhu hin jiru bara. Mataatti deebi'iti sammuutti deebi'iti gaaffii. Tayyib gaaffii kun naaf hin deebine bakka naaf hin deebine rakkoon qabu gaaffii biraa si gaafadhe. Akkasii qabadhu yoo. Ush. Ishi bakka rakkoon qabu maaliif naaf hin galle natu si erge kan jedhu hin jiru. Baga siin galiin ish baga siin galiin. Baga siin galiin. Tayyib galatoomii naaf deebisuu keessaniif galatoomaa garuu ishee. Bakka ammaatti deebi'i abdii. Baay'ee addaamu cufadhu. Qoy gaaffii qofachi qoy. Ammaatti deebi'i bakka Abdii. Yesuus dubbatee immoo Yeroo addaamu eenyutu dubbateette. addaamu yeroo tokko addaamu qabsa. Naasufta. Ati shaqaladhu ati suuqii kee. Jedhee Almaaz. Okay. Allaani fakkeenyaaf qaamni tokko yeroo waa dubbatu natu akkas godhee natuni yaani akkasitti nama uumee akkasitti maal godhee maaf hin jenne fakkeenyaaf nutu akkas godhee kan jedhu qaama lama ol mul'isaa jechuudha. Maaliif Allaan ana jechuu dadhabee baay'ee of mul'isa. Waa gadi dhaabin gaaffii makee gaafadhu malee agana mul'isaa hin jedhin gaaffii. Maaliif? Ishi bakka Allaan maaliif nuyi of hin jedhu. Ayyee. Jalqaba irratti rabbiin ani jedheellee ni dubbata nuti jedheellee ni dubbata. Siigalee kun ammoo usluuba haasawaati. Usluuba jechuun akkaataa haasawni ittiin haasa'amu jechuudha. Fakkeenyaaf Qur'aanni kun yeroo baay'ee yeroo garaagaraatti deebi'aa ture gaaffiin kun ammallee irra deebi'ee deebi'a. Qur'aanni kan bu'e rabbiin Qur'aana keessatti bismillah 26 lakkoofsa 90 irratti bilisaanin arabiyyi mubiin jedha. Qooqaa afaan arabiffaa ifa galaa ta'een buufame. Jecha afaan arabiffaa keessatti immoo yoo barbaaddeen tana asaasi garsiisaa yeroo tokko. Dictionary afaan arabiffaa yookaan ammoo maal jedhaniin ka yeroo takka si garsiisa. Quraana irraa nutti mul'isi. Quraana irraa si garsiisa. Hundayyuu si garsiisa rakkoon hin jiru. Hin jarjarina kana jala. Quraana irraallee si garsiisa. Akkasumallee dictionary afaan arabiffaa keessatti nuti jechuun maal akka ta'e si garsiisa. Quraanni ammoo afaan arabiffaa irraa hiikame waan ta'eef dursa ati dictionary afaan arabiffaa beekuu qabdaa jechuudha. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. أيوة بسم الله هنا أرجيتا سيجرسيسا كوبي قولي سيجرسيسا أرجو جرتا Abdi ani dhugaa rabbi quraana irraa malee fudhadhu. Dikshinarii maal jedhee fudhadhu. Ibsa rakkoon qabu. Maal quraana of danda'e? Quraana of danda'aadha. Mucayyoo tasgabbaa'e. Si obsee si barsiisu jira. Dhaggeeffadhu. Dursa waa'ee afaan arabiffaa si barsiisa. Achi booda immoo quraanatti si deebi'a. Afaan arabiffaa dursa maal afaan arabiffaa keessatti nuti jechuun maal jechuudha kan jedhu si garsiisa jechuudha. Googil irraa fidee dictionary afaan arabiffaa irraa jechuudha. Koppii si godhee afaan oromootti si hiika. Dabeeru naxnu akkasitti jechuudha. Koppii si godha. Achi booda ammoo si hiikaa jechuudha. Bismillaahi rahmaan rahim. Translate si godha. Arabic for Arabic. Aywa. Aggeef ilaali kunu. Nuti jechi jedhu yookaan ammoo damiiru naxnuuni maal akka ta'e. Dubbataan tokkicha bakka bu'aa dachaa nuti jedhu yoo fayyadame kuni ragaa dubbataan ofii isaatiif ulfina kennuu isaatii jedha. Argitaa dubbataan tokkichi bakka bu'aa dachaa nuti jedhu yoo fayyadame kuni ragaa dubbataan ofii isaatiif ulfina kennuu isaatii jedha. Dhaggeeffadha. Abdi maaliif oddoo adeemte? Quraan of danda'aadha. Maaliif oddoo fakkeenyaa fi rabbiin nuyi ofiin jedha. Quraana rabbicha naaf deebisan iddoo irraa fudhadhu. Beekumsaan nu wajjin haasa. Yeroo haasa'u beekumsa rabbi si wajjin haasaa jira. Sin kabajee bara. Tasayyuu wallaahi kabaja takee takka illee sirraan barbaaduwan. Aga firii qeensa keessaa kabaja sirraan barbaaduwan. Itti dhiisa gara kun qabu deebisa. Dhaggeeffadhu. Ansi jamman kabajaa fiddoo kana ta'an jedhu. Otoon kabajaa barbaade dhiqadhee
dibadheeni mana kiyya keessa gattaa. Sii galee maatii kiyya wajjin gattaa malee iddoo kana dhufee bakka maraataan, namni wallaalaan, namni dhugaan, namni dhugee dhufe bakka akkanaa hin dhufu sila. Utuun kabaja kiyya barbaade. Asitti amma kabaja kiyyaaf osoo hin taane kalaama rabbii waan rabbiin na barsiiserraa aga firii goommanaallee haa taatu waan hin baradheerraa nama barsiisuuf as taa'u jira malee kabaja takka illee hin barbaadu. Ilma nama akkamirraa kabajan fedhu bakka kanatti. Sirriitti ammoo na dhaggeeffadhu. Dursa irra sii deebi'a. Qur'aanni kan inni ittiin bu'e afaan Arabiffaati. Lugaa Qur'aanni akkanumaan zimbiloo nagar saayihoon lugaa Arabiffaatiin bu'ee lugaa Arabiffaati irratti bu'ellee. Eegalaa miti. Kanaafi dursa lugaa afaan Arabiffaa keessatti nuti jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaallee sanbooda immoo Qur'aanatti achi deebina. Seera dursa ati waan tokko beekuuf seera afaan sanii beekuudha qabdaa jechuudha. Qur'aanni afaan Oromoo Arabiffaarraa gara afaan Oromootti hiikame. Akkas jedha. Damiirri nahnu yookaan ammoo jechiin nuti jechi jedhu afaan Arabiffaa keessatti dubbataan tokkicha bakka bu'aa dachaan nuti jedhu yoo fayyadame kun ragaa dubbataan ofii isaatii ulfina kennuu isaati jedha. Namni tokko yoo ulfina ofii kennuu barbaade nuti jedhee dubbataadha. Dabalataan achi deebina gara Qur'aanaatti achi deebina. Rabbiin ani jedhee illee ni dubbata, nuti jedhee illee ni dubbata. Fakkeenyaaf bakka inni itti ani jedhee dubbate sii kenna. Bismillah. Bismillah lammaffaa lakkoofsa 41 irratti. Bismillah lammaffaa. Bismillah. Bismillah lammaffaa lakkoofsa 41 irratti. Eshi. Akkas jedha. Qur'aana Qur'aanan ergamaa kiyya irratti buusetti amanaa jedha. Qur'aana ani jedhee ofiisaa godhee dubbata. Qur'aana ani ergamaa kiyya Muhammad irratti buusetti amanaa jedha. Ani dabalata kan biraas kenna malee. Dabalata kan Abdi biraa. maaliif gaaffii kiyya sin gaafadhu gidduudhaan? Ibsa irra sirri si ibsu jira dhaggeeffadhu. Anillee Waan jedha nuti dubbadha jedhee gidduudha. dubbataa siin jedhee deema siin jedhee naa obsi ka dhaggeeffadhu sirriitti. Anillee jedha nutillee jedha rabbiin. Dabalataan eessa akkam jedha. Dhugumatti ani Allahaadha. Ana malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Ana gabbari yaadannoo kiyyaafis salaata seeraan salaatii jedha. Ani jedhee dubbata. Nutillee jedhee dubbata. Reefuu maal jedhee wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Addunyaa guutuudhaaf rahmata goonee malee siin erginee jedha. Nuti jedhee dubbate asitti. Walii galla miti? Oika. Nutillee jedhee dubbata. Anillee jedhee dubbata. Kun ammoo reefullee si garsiiseetiin ka'e waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala of guddisuudhaaf dubbatudha. Dabalataan Qur'aana keessatti Rabbiin qofa miti. Namnillee nuti jedhee namni tokkitti nuti jedhee of dubbannaan Rabbiin waan nama sanaa nuu himee jira. Si garsiisa. Kan namni tokko Dubbadhu gidduudhaan. si garsiisa. Qur'aanuma irratti kan namni nuti jedhee namni tokkichi dubbannaan Rabbiin waan nama sanarraa dubbate si garsiisa. Suuratun namli qoy. Suuratun namli. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه سورة النمل بسم الله دقدمي تربفا. ايوه بسم الله دقدمي تربفا. لكوبسة سدمي سديت لكوبسة لا سدمي سديت متي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الناس إنا منطق الطير. أيوة لك الماء ما أفسي. ايوه آية كل أجا. ايوه آية كل أجا أرجو جرتا يكون باين فو أسر راسي كرسي ساقه. آية كل أجا لكم ايوه آية كل أجا أكسر نما تقول دبتشا جرا. بسم الله دقدمي تربفا. آية كل أجا سليمان داوود ندالي جد. سليمان داوود عليه جتون سولومون جتون نجد جد.
ni jedhes. Eenyu? Suleymaan ni jedhe nama tokko. Yaa namootaa jedhe. Yaa namootaa jedhe. Eenyu? Suleymaan. Qooqa simbirroo barsiifamneerra jedhe. Barsiifamneerra. Wanti hundi nuuf kennamee jira. Dhugumatti kuni tola ifa bahaadha jedhe. Ni jedhe jedhee ka'ee maal jedhe namni kun qooqa simbirroo barsiifamneerra jedhe. Eenyu qooqa simbirroo barsiifame? Rabbitu Suleymaan yookaan Solomoon akka waan simbirroon haasoftu inni dhaga'uu fi akka namni wal dhaga'utti simbirroo waan isii waliin haasoftu dhagaa Nabiyullaahi Suleymaan yookaan immoo Solomoon. In dhagaa ittiin haasa'ullee danda'a. Kanaaf Rabbiin akkas jedhe. Ni jedhes jedhee qooqa simbirroo barsiifamneerra jedhe. Eenyutu qooqa simbirroo barsiifame? Suleymaan. Garuu nuti jedhee dubbate. Wanti hundi nuuf kennameera jedhe. Kan kennameef eenyuuf? Nabiyullaahi Suleymaaniif alayhi salaam. Nuti jedhee haasa'u. Dhugumatti kuni tola ifa bahaadhaa jedhe. Amma argitee mootiin tokko yookaan ammoo namni waan tokko aangoo wahii qabu nuti jedhee haasa'uu akka danda'u nuu ibsaa jechuudha. Kanaaf walii galatti maqaa Abdi, ishi dhaggeeffadhaash. Of kabajuuf immoo sababa maaliif jechuudha? Of kabajuuf immoo of guddisuuf immoo of guddisuuf amma ani of guddisuufan akkas jedhe kan jedhu quraana irraa raganaaf kenna. Okay, isa immoo kottu si garsiisa. Maquma Rabbii keessaayyuu inni tokko mutakabbir yookaan ammoo of guddisaa boonaadha. Maqaa Rabbii keessaayyuu tokko si garsiisa. Ani of guddisuufan akkas jedhe nuyi ofiin jedhe kan jedhu barbaada beektaa. Eeshi. Ayya kottu amma lakkoofsa bismillah 59 suuratu al-Hashr. Bismillah 59 arguu jirta. Lakkoofsa 23 waliin laallaa jechuudha. Aywa. Akkas jedha. Inni Allaahii isa gabbaramaan dhugaa isa malee hin jirre. Mootii hirdhina irraa qulqulluu jedha. Dabalataanoo abbaa nagayaa jedha. Nageenya arjoomaa jedha. Qeexaa yookaan ammoo qeexaa jechuun isa eegu jechuudha. Nageenya arjoomaa, injifataa, guddaa, ol ta'aa akkasumallee boonaadha jedha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maalidha? Boonaadha. Ni boonaa jechuudha. Waan isaan qindeessan hunda irraa Rabbiin qullaa'ee jedha. Argitame? Kanaafuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala innumti ofiisaatuu boonaadha yookaan ammoo of guddisaadha. Maaliif jennaan? Waan dhageeffatan. Kanaafuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala boonaadha of guddisaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala of guddisuudhaaf jecha nuti jedhee dubbataadha. Sanammoo dursa wanni an dhageeffatu. Dursa ammoo wanni an seerluga yookaan ammoo akkaataa afaan Arabiffaa itti dubbatamu wanni si garsiiseef kanaaf. Seera afaan Arabiffaa keessatti namni tokko of guddisuuf yookaan ammoo of kabajuuf jecha nuti jedhee ni dubbataa jedhee kanaaf seerluga afaan Arabiffaa si garsiisee jechuudha akkas. Okay, Abdi raawwattanii? Eshi. Mee odduma kamitti nuti ofii jechuun of guddisuufani kan jedhu maaliif raganaaf fiduu dadhabdan? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Almaas gaafii biraa yoo qabaatte gaafadhu jee gaafii kanammoo irra deebita kanaani sii galuu fi dhageeffadhu. Almaas fudhachiisuu fi fudhachiisuu dhabuuni abdii irra hin jiru. Yoo ibsatee yoo ibsatee ilma namaa ka aqlii qabu, ka mataa qabu, ka sammuun irra jirtu, ilma namaa ka jaarraa 10 jaarraa 20 keessa jiru ka waa yaadu dhiisiiti seeyxaanaaf ni gala. Ibsi amma inni si kannaa ture. Lugaa afaan Arabaatiin si fidee, Quraanni akka afaan Arabiffaatiin bu'e si garsiisee, lugaa afaan Arabaatiin innaa jechuun maal jechuudha kan jedhu si fidee, si garsiisee, akkasitti qabu jiruufi almaaz akka islaama taatu yookaan almaaz akka fudhattuuf osoo hin taane nama 700 fi maal kaasjala jiru kanaaf akka galuuf barsiisee jira. Nama galeefiif galee jira. Fudhachuun sirra hin jiru. Yoo barbaadde fudhattee yoo barbaadde dhiista. Gaafii biraa yoo qabaatte itti fuufi kana lamata irratti. Okay, dhaggeeffadhaa ishee rakkoon qabani. Abdii. Kanaaf waan wal qabatu fakkeenyaaf Waaqayyoollee nuti jedhee ni dubbata. Waaqayyoollee nuti jedhee ni dubbata. Waaqayyo meeqatu nuti jedhee dubbata yaallas. Yaa Abdii seera uumamaa keessatti jedhee seera uumamaa keessatti seera uumamaa osoo hin taane bakka biraatti Waaqayyo nu jedhee dubbata. Bakka biraa